درسي أفرتمفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه وتدرين كن يرى المروءة كنجدوتا. مروءة جتشون مال جدو مال نانجد أنمني كنجدو سنيتا. المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد. أكما وردين جدت مروءة جتشون حال جرتك حال في إيغاني يمكن وان الرجلا في إيغاني صدركا الرجالات اتي الباسو كان جتشون أكا وانتبادان توك يا اتيادي هجتشون الراهن أرقمني يقافتأو مروءة جدام يمكن أمو مروءة جتشون آداب نفسانية ناموسة كيسنا ما جرتوكو كان وان بدا هجتشون رانما اتسوتو مروءة جدام نموما يوجنسني تاء مال جدو يوجدامسني تاء مروءة جتشون حقيقة مروءة هي في اشتقاق اسم المروءة من كلام العرب ما يدل على فضيلتها عندهم. مروءة قافة جدمو وان درجاك أبو يعني وان ألك إجر تكو أغرسي سودا، فهي مأخوذة من الإنسانية نمما كان جد الراد فيه المروءة والإنسان jedhanii inni kun insaaniyyummaa yookiin namummaa kan jedhu irraa dhufa. Gama biraatiin ammoo istimraah waan nam tokko gadi liqimse jedhaniiti akkasirraati kan dhufu. Gabaabaadhumatti namummaa jechuu ta'a yookiin ammoo haala gaarii irra jiraachuu keessa namaatti wanti ta'e argame waan badaa hojjechuu irraa gaafa nama ittisu isa kanaan muru'aa jedhu. مروءان داع يدعو إلى اتصاف بأخلاق شيطانية من الكبر. نما كان كيسا واسد تجرى جدما كما يقوله ابن القيم رحمه الله. نما كان كيسا واسد تجرى وانت سدمكن وانت قرات نما وام توكو أمل شيطانات كان نما وام تجرى كيسا نما كان أمال الشيطان كان جدامو كورو حسدي دانغا دربو رورسو شرما يمكن همتو أولو أزانا مغوچو وانفالما هجچو في قوامسان كن أمال الشيطاناتي نما كيسا وان كان قد إنما انجدو تجرى كيسا نما كان كيسا. إني لما فان داع يدعو إلى أخلاق الحيوان أمال بيلداتي كان نما وامجر أساساً أمال بيلدا كان جدامو نياتشو دوغو فدي سالا كانان ألا جراچو مبقى وان بران بربادو حيواني غنا كارورسيتي هجتي دوبراغيسي غرغارتي وان جتون قبدو كان ترى أرغم. كاناف أخلاق أمال بيلدا كان شهوا قفت كاسو تجراجد. إن السدفان داع يدعو إلى أخلاق الملك من الإحسان. أملا موتي يوكين مو أملا غاريت كان نما وامودا سن أملا غاري كان جدمو تولنا ما أولو وان يادا غاري نما كنو نما ترجمو برسيسو في أججمو ربي وفي تيف أججمو أملا كانت كان نما كاسوتو جرا إيجاد كنون دمتو هدأت متاسا قبا نمتشي مروءا قبو إيجا wantoota darban lamaan dhiiseetu isa gaarii ta'e kana qofa duukaa gaafa deemu inni kun muru'aa ta'eetu fudhatamaa jechuudha. Egaa rabbiin quraana keessatti kan haala gaarii waan badaarraa nama dhowwee iddoo gaarii fi iddoo kabaja qabutti iddoo namummaa namaa hin hir'isne waan badaa keessatti hin argamnetti nama kaasuuf hedduu kaasee dubbata. فمن ذلك سنرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واسدي ديفمك نما سترور سديفمك أبدو ديفمك وديف جتشودا akkasuma waan gaarii ta'etti ajaji
waan wallaalaan hojjeturraa dhiisii garagalii jedha. inni kun amma akka Sufyaan ibn Uyaynaa dubbatutti muru'aadha kana sirraa baramuu jedha. muru'aadha kana sirraa baramuu jedha. akkasuma haala garboota isaadhaa ibaadur rahmaan warra jedhaman haala isaanii hedduu dubbateeti rabbiin sana keessa jalqabuma irratti maal jedha alladhiina yamshuuna ala al-ardi hawnan warra suuta jedhanii deemanidha. muru'aa qabaa jechuudha. namummaa isaatu gabroonni rabbii kun of yaadatu suutaan deemuun akka isaan irra jiru beeku jechuudha. yeroo namni wallaalaan isaanitti darbe waan gaarii waan nagaa dubbatanii bira darbu. inni kun namummaa isaanii tajaajila. akkasumas halkan rabbii isaaniitiif salaataa bulu dhaabbatanii sujuuda bu'anii kana qofa osoo hin ta'in yaa rabbii azaaba nurraa deebisi jedhanii rabbii isaanii kadhatu. hidhannaan isaan rabbii wajjin qaban illee kan biraa ta'a jechuudha. yeroo inni kaan waan biraa hojjetu azaabichis bakka hamaadha bakka keessa jiraachuun isaa maluu miti jedhaniiti watwaatanii rabbii isaaniitti hidhatu iyyatu. inni biraan waan tokko yeroo kennan yeroo saddaqatan yeroo baasii godhan hin qisaasessan hin doqnoomani kana gidduutti fayyadamu. inni kun egaa maal agarsiisa deebi'ee muru'aadha. akka hin balleessine kan isa dhowwus namummaa isaati. akka hin dhowwannes akka hin doqnoomnes kan isa dhowwu namummaa isaati. yaani kana keessa isaatii jira jechuudha. yoo diini rabbii qabate ras ta'e diini rabbii qabate kanarratti dha muru'aan isaa kan isaa dhufu jechaadha. kan kana fakkaatu ammas aayaan biraa qad aflaha almu'minuuna jedhee haala mu'mintoota lakkaahee milkaahanii mu'mintoonni warri salaata isaanii keessatti gadi of qaban warri dubbii tolaarraa garagalan. yaani dubbii tolaa jechuun kan faayidaa isaanii hin finne duniyaattis ta'e akhiraatti waan isaanii fayyanne irraa kan garagalan milkaahanii mu'mintoota jechuun warra sana jedhee jara kana dubbata. warra waajiba rabbii eeggatu walladhiina hum lifuruujihim xaafizuun saala isaanii warri eeggatan sunis milkaahan waan horatanii fi haadha manaa isaaniitii qofaa waliin qofa malee kan biraarraa kan of eegan jedhee dubbata rabbiin. akkasuma haala namicha saaliha ta'e Luqmaan dubbateeti rabbiin akkanitti ilma isaa gorse yaa ilma koo salaati gaariitti nama hajaji waan badaarraa nama dhowwu waan se mudate irratti obsi kun waan murannoodhaan hojjetamu jedheen. ammas dabalata namatti maddii keen jal'isin yookiin hin koorin jechuudha yookiin of hin tuulin isa jedhamu. yeroo lafarra deemtus daddaaqaa jajal'ataa hin deemin rabbiin warra akkasii hin jaalatu muru'aa of keessaa qaba. kunis hin dhaadatin warra dhaadatuuf warra of tuulu jedha. deemsa kee keessa suuta deemi giddu galeessa deemi yookiin suuta deemi sagalee kee gadi qabi sagaleen jibbisiisan sagalee harreetii jedha. egaan kanneen kun akkuma jiranitti waan muru'aan ta'e yaani namummaan akkam akka ta'e kan barsiisu ta'a jechuudha. hadiisa keessattis rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam haala namummaa namaa gaarummaa yookiin maalummaa namaa gaafa ibsan yaa ergamaa rabbii eenyu caalaan namaa jennaani yookiin kabajamaan namaa yookiin gaariin namaa jechuun akram jechuun nama gaarii jechuudha. nama gaarii jechuun eenyu jennaan deebii isaanii isa xumuraa keessatti nama gaarii ta'ee namummaa qabutu utuu islaamnaatti hin galin uumama isaatiin nama amala gaarii qabutu gaafa islaamnaatti gales nama gaarii ta'aa islaamnaa barraan jedhe. ma'naahu anna ashaaba almuru'aat jedha nawawiin ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. ورّا نمما قبوت كبج أمل غاري قبنت يرو جاهل ما كيسا يرو ولا لما كيسا وكنتو دين الإسلام التنسينين درا قافت سينا نمو غاري نمات أوجد. خديجة رضي الله عنها قافا إرقما ربي أبسيسيفتو جلقب وحي قافت تلوفو جتشون لكي ربي ككت جتين ربي سنتنيسو تسما مالف مروءاك أبدا
nama gaariidha jechuutti moo jetteeti ati firooma fuftaa jetteen waan namatti ulfaatu baadhattaa waan hin jirre namaaf barbaadde argamsiistaa keessummaa kee keessumsiistaa rakkoo argame irratti yookiin dhugaa argame irratti nama gargaartaa kanaafu wanta badaa ati ittiin miidhamtu hin jiru rabbiin kee sin xinneessu jettee itti himte inni kun jechuudha namni kana godhu namummaa isaatu akka inni akkas ta'u isa taasisa namummaa isaatu akka inni haala gaarii kana qabatu isa taasisa namummaan isaa gaafa badu wanti gaariin isatti mul'atu waan ta'eef jechaadha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafatamaniiti hojii caalaan kami jedhamanii gaafatamnaan rabbitti amanuudha karaa rabbii irratti jihaada gochuudha jennaan ammas gaafataman garba kam bilisoomsuutu khayrii qaba jennaan isii gatiinsi qaalii ta'e bitanii kan warra horate biratti jaallatamtuu taate gaarii taate sana bitanii kennuudha jedhanii deebisan yoo kana gochuun dandeenyu maal godha namni jennaan nama waa hojjetu gargaaraa yookiin nama waa hojjetachuun beekneef hojjetaa jedhan yoo kana gochuun dandeenyu akkam ta'a jedhamanii gaafatamnaan akkas jedhan hamtuu qabdu namarraa deebistaa isheen sadaqaa ati ofirratti saddaqattu rakkoo namarraan gahuu dandeessu tokko namarraan gahuu dhiisuu keetii jedha egaan amma nama gargaaruun namummaa isa keessa jirudha wallaalaadhaaf hojjechuun waan nama keessa jirudha yoo gochuu baate ammoo hundumaa yoo danda'u ta'e rakkoo namarraan gahuu dhiisuun isa gaariidha jechuudha kanaaf kan rakkoo ofii miidhaa namarraan gahurraa of qabu namummaa isa keessa jirutu isa ittisa jechuudha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama abbaan manaa irraa du'e gargaaruun akkasuma rakkataa gargaaruun akka nama karaa rabbii irratti jihaada loleeti yookiin akka nama halkan dhaabbataa bulee guyyaa soomaa ooluutii jedha anii fi namni yatiima gargaaru akka kana lamaanii jedhanii quba isaanii lamaan walitti qabanii agarsiisan yaani gabaabaadhumatti rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam namummaan namaa akka maalitti akka nama kaasuu danda'u namni namummaa qabataanaan maal akka hojjechuu danda'u addeessan mu'aawiyaan radiyallahu anhu akka jedhutti almuru'atu tarku shahawaati wa isyaanul hawaa namummaa kan jedhamu fedhii foon yookiin shahawaa ofii dhiisuudha akkasumas waan qalbiin namaa yaaduun faallaa deemuutu namummaa jedhamaa jedha ibn umaris akkasuma muru'aa namichaa jechuun nam tokko muru'aa qaba yookiin namummaa qaba yoo jedhamu uffanni isaa qulqulluu ta'uudha jedha yaani inni kun mallattoo wayiiti keessa uffata xuraa'aa maaliif jedheen uffadha namni maallaan jedha jedhee irraa bahuun inni kun muru'aa qabaachuu isaarraati isa tokko jechuudha muhammad ibn aliin muru'aa gaafatamee akkana jedha allaa ta'amala fi sirri amalan tastahii minhu fil alaaniyaa waan yeroo nama biratti hojjechuun isaa si saalfachiisu tokko kophaatti hojjechuu dhiisuutu muru'aa jedhama gabaabaadhumatti keessi keen taqabbalu yookiin hin fudhatu waan kana jechuudha min tamaami almuru'ati khidmatu الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله namtokko namummaa qaba jechuun keessummaa isaa gaafa sirriitti keessummeessuudha akkuma ibraahim keessummeesse namtokko jedha umar ibn abdul aziz gaafa keessummaa isaa ergate muru'aa qaban jedhamu yookiin namummaa qaban jedhamu namni kuni jedha egaa salafoonni kala laalchisanii waan baay'eedha kan isaan haasa'an kanarraa ka'uutiin bu'aan kanarraa argamu maalii gaafa jedhamu inni jalqabaa sawnu nafsi wa huwa hifdhuha wa himayatuha amma yushinuha wa yu'ibuha bu'aan nam tokko muru'aa qaba yookiin namummaa qaba yoo jedhame sammuu yaani nafsi isaa yookiin mataasaa ittise waan mataasaa kana fokkisiisu mudaa irra keessisu hir'ina itti fidurra
of eegee jechuudha. Rabbi birattis malaa'ikaa birattis gabroota rabbi birattis. Inni lammaffaa khayrii baay'ifachuuf nama gargaara. Kun karaa lamaan ilaalamaa. Khayrii baay'ifachuu jechuun tokko namni muru'aa qabu waan fokkataatti yeroo isaan dabarsu yeroo qaba. Waan fokkataa yeroo isaa fudhatu hin jiru waan ta'eef yeroon inni qabu yerootti khayrii nagadatan ta'a. Muru'aan khayrii namaa baay'isa. Karaan lammaffaasaa khayrii hojjetame akka nama jalaan hir'anne taasisa. Namni waan badaa hojjetu waan muru'aa namaa balleessu hojjetu badii keessa gala waan ta'eefi akkasiin khayriin inni qabu sun jalaa hin hir'anne eegaa jechuudha. Silaa gaafa hamaa hojjetan hamaan hojjetame kun khayrii nama jalaa hir'isaa madhabamsiisu ta'a. Kanaaf gabaabaadhumatti muru'aa qabaachuun khayrii namaa baay'isuu irratti carraa guddaa qaba jechuudha. Inni sadaffaa siyaanatul iimaanii, iimaana ofii eeguudha. Iimaana ofii ittisuuf nama gargaara akka inni nama jalaan banne. وذلك لأن الإيمان عند جميع أهل السنة. maalitti ta'uu danda'e kun jennaan warri sunnaa hordofu iimaanni namaa hojiidhaan dabala ma'asiyaadhaan hir'ata jedhaniiti amanu. Namni waan gaarii hojjetu iimaanni isaa dabalaa deema. Yoo ma'asiyaa hojjete iimaanni isaa jalaa hir'ataa deema jedhanii amanu. Akka Shaafi'iin yaada kana taabi'oota irraa namoonni hunduu ibsanii jiranitti jechuudha. Inni afuraffaa waan barbaadan sadarkaa ol aanaa kan ta'e wanti barbaadamu sun waan gurguddaa waan dorgommii barbaadu sana argachuuf nama gargaara. Nam tokko hatta dorgommiif dhiyaatee namni amala qabu muru'aa qabu tokkoo fi kan muru'aa hin qabne yoo wal bira dhufe dorgommiin kan sakanaa ta'a. قال بعض العلماء إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمهما مروءة. namni lama waan tokko wal dorgomanii yoo barbaadan isa namummaa qabutu waan sana argachuu danda'a jedhu. Yoo wantichi waan gaarii ta'uu dhagaanni kun gaafa waan gaarii hin taane silaasuma gaarii hin taaneef ta'a waan ta'eef. Inni shanaffaan attahallii bihaa amala kanaan faayamuun amala kanaan beekamuun namummaa isaa kabaja isaaf dabalaa deemaa jedha. تحجز المرأة عن كل لذة يتبعها ألم. نما كان اتسيوكي نما الراد أوه مال الرا نما كان أوه لذة يعني وامي آوا إنما أرغتيك إيه بودا لا نسات الأقهام أكسمس شاوا بودا ساقابي يعني وانت توكو يروح جتا نمتمي waan sana hojjetee booda isaa maaltu jira gaabbiitu jira yookiin ammoo waan booda isaa isa dhukkubsutu jira maalittiin kana hojjedhe jedhee akkasumas kan inni gaabbutu jira fedhii isaa keessa galee ka'e kanarraallee nama ittisa. Namni mura'aa qabu bakkuma isaan dhaabbatu waan ta'eef mura'aan sobarraa nama dhowweeti dhugaa dubbachuutti nama kaasa. Mura'aan haqa eeguu yaani miidhaan dhabamsiisee haqa eeguutti nama kaasa. Ilaa insaafil rajuli li jami'il khalqi yaani namaaf uumama rabbiin uume lafaa qabu kana hin miidhu haqa eegee deemaa jechuudha. Yaada namaa ol namaa guddisa waan khayrii keessatti dorgommii nama seensisa. Muru'aa qabaachuun waan yartuu yookiin ammoo waan xiqqoo waan gadii yaraa jechuun kun waan fokkataa irraa akka inni baqatu isa taasisa. Bakka shakkiitti akka hin argamne nama ittisa. Wanti sun shakkiidha wanta shakkii qabu keessa akka hin galle nama ittisaa jechuudha. Inni biraa jaalala rabbii namaa fida. Garbichi mura'aa qabu rabbi biratti jaallatama achi booda nama biratti ni jaallatama jechuudha. Egaan kun bu'aa muru'aarraa argamu. Muru'aan muhimmiidha seera islaamaa keessatti. Muru'aani qoqqoodama garaa qaba. Haa ta'u gaafa hiikamu muru'aan kun gama lamaan ilaalu. Tokko ijtinaabu maa yakrahu Allahu wal muslimuuna min al-af'aal. Hojii rabbiin jibbu tokko akkasumas muslimuunni jibban irraa fagaachuudha kan inni namaa fidu. Dabalata
hojii rabbi jaallatu hojii musliimoonni jaallatu hojjechuudha. Isa kanatu muru'aa jedhama jechuudha. Muru'aani muru'aa bazlii fi muru'aa tarki jedhanii lamatti qoodu qoodama isaa gaafa ilaalan. Bazli jechuun waan kennamu jechuudha. Tarki jechuun waan dhiifamu jechaadha. Kennamu jechuun kun ammoo hojjechuudha kan barbaadame. Fakkeenyaaf akka Ibn al-Qayyim jedhutti rahimahullah jalqaba haqiiqaan dhugaan isaadha muru'aa yeroo jedhamu duniyaa fi waan razaa'ila jechuun waan fokkataarraa fagaachuudha. Wanta fokkataa jechuun kun ammoo waan afaaniin dubbatamu amala namarraa argamu hojii hojjetamu irraa fagaachuudha. Fakkeenyaaf muru'aan yookiin namummaan arraba namaatiin mul'achuu qabu tokko arrabni namaa waan mi'aawaa waan bareedaa haasa'uu waan laafaa yaani dubbii badaan taane haasa'uudha. Firii isaa suuta fudhachuudha. Inni kun amma muru'aa arrabaa jedhama. Akkasumas muru'aa khaluqaa jechuun kan amala nama muru'aa amalaa kan jedhamu ammoo haalli namaa kun namaaf bal'achuu namatti ulfaachuu dhiisanii salphaa namaaf ta'uu fuulli namaa namaaf ifuu nama jaallatanittis nama jibbanittis fuula ifuutu muru'aa khuluqii yookiin amalaa jedhama. Namni yeroo namatti dhufu fuulli isaa ifaa yoo ta'e namatti bal'ate inni kun muru'aa ijaa qabuuf ta'uusaa agarsiisa. Muru'aan horii qabeenya muru'aa barbaada. Muru'aa qabeenyaa yeroo jedhamu waan qabu kana namni bakka kennamuu qabutti sammuunis gaariidha jedhee kan fudhatu nama birattis gaariidha jedhamee kan yaadamu seerri islaamaas baasuunsaa gaariidha jedhee bakka deeggarutti waan qaban baasuun namummaasaa agarsiisa. Muru'aan yaani namummaadhuma fayyaasaa. Namni kun beekamtii qaba, darajaa qaba, jaahii jechuun isa kana sadarkaa qaba, nama biratti fudhatamni isaa kabajni isaa iddoo qaba. Kabaja qabu kana muru'aa isa barbaachisa. Inni kun akkam ta'a nama haajamuuf jaahii isaa kennuutu muru'aa jaahii jedhama. Jaahii jechuun nam tokko naannoo isaatti hin beekama waan inni dubbatu namni fudhata kabaja isaaf kenna. Namni gariin ammoo kana hundumaan qabu tuffatamaa rabbiin isa kanan kennineefi namni jaahii qabu kun yoo dhaqee kadhate yoo dhaqee araarse yoo dheekkame yoo gorse fudhatama qaba waan ta'eef jaahii isaati inni kun. Kanaaf jaahii isaa kana yookiin kabaja isaa kana nama haajamuuf kennuutu muru'aa jaahii jedhama. Muru'aa ihsaanaa jechuun tola ooluun kophaa isaatti muru'aa qaba. Inni kun daddafanii haala salphaa ta'een guutanii namaaf kennuutu ihsaana jedhama. Yeroo hojjetaa jiran san keessa waan gaariin hojjetaa jira jedhanii of arguu dhabuun eega hojjetanii raawwatanii booda ammas waan akkasiitu ta'ee jedhanii himuu dhabuun inni kun muru'aa ihsaanaa jedhama. Egaan kanneen kun walitti qabamee maal jedhama? Muru'aatal badli. Namummaa yookiin ammoo muru'aa waan jiru tokko dabarsanii laachuu jechaadha. Namummaan kennuudha yoo jedhame isa kana of keessatti qabata. Gama biraa ammoo muru'atu tarki kan jedhamu jira. Dhiisuudhaan kan namummaa ofii eeggatu yookiin mul'isu jechuudha. Inni kun jalqaba falmii dhiisuudha. Nama komachuu dhiisuudha. Kana gochuu dhabdee akkas naa gochuu dhabdee akkas ta'uu dhabdee dhiisuudha. Kana naa gochuu sirra jiraa jedhanii nama barbaaduu dhiisuudha. Falmii dhiisuudha gabaabaadhumatti. Aybii namarraa diida qara laaluudha. Aybii namaa yookiin mudaa namaa dhiisanii diida laaluudha. Kafalachuu dhiisuudha. Waan inni dogoggorerraa dagachuufiin inni kun muru'aa dhiisuu jedhama. Namni gaafa muru'aa qabaatu qushaashaa namaa wanta babbadaa hir'ina namarraa argamu kana jala deemee isan funaanu jechaadha. Haala kanaan muru'aa lamatti qooda Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kanneen kun egaa kophaa isaatti mata duree ittiin ibsamuu qaba yaani yaada gabaabbatee namatti himamuu qabu waan ta'eef malee. Akkasuma sharxiilee garaagaraa qaba. Sharxiilee jiran keessaa tokko kan namichi of keessatti arguun isarra jiraatutu jira. Shuruuxni ittiin muru'aan argamu nam tokko muru'aa qaba kan jedhamu waa sadii jedhameeti. Inni waa sadii jedhamu kun namichuma nam tokko kan of keessatti arguu qabu. Inni sun maal inni al-iffa
of eeguudha waan haraamarraa of eeguudha arrabaan namatti darbuurraa of eeguudha akkasumas badii keessa bu'uurraa of eeguudha waan maqaa namaa balleessu jechuudha badii hojjetu kanas mul'isee hojjechuurraa of eeguudha keessa ofiitti gantummaa kaa'uurraa of eeguudha inni kun ciffaa yeroo jennu kana of keessaa qaba ciffaa jechuun of qabu yookiin immoo of ittisuu waan hin taane keessa bu'uurraa of ittisuu gaafa jennu qabxiilee kana of jalatti hammata jechuudha inni lammataa annazaahatu qulqullaahuu jechuudha kana jechuun maalidha dheebuu duniyaarraa qulqullaahuu bakka shakkiitti argamuurraa qulqullaahuu kana of keessaa qaba of tiskuu yookiin immoo of suphuu jedhama of suphuun ammoo maalidha of suphuu yeroo jedhamu waan isiidhaaf gahu barbaadu yaani lubbuun namaa kun waan isii barbaachisu qabdi waan isii barbaachisu kana karaa sirrii ta'een waan isii jiraachisu qofa barbaaddeeti of suphitii jechuudha akkasumas صيانتها عن تحمل المذن من الناس والاسترسال في الاستعانة ونماف بعدته وان مرة ألفاتها تي بعدته غرغار سنما كيس ديموران of suphitii jechuudha gabaabaadhumatti wantoota ishee gargaaru waan badaa keessa bu'uurraa ishee dhowwee waan gaarii irratti si gargaaruun of suphitii jechaadha seerri inni lammaffaa sharxiin inni lammaffaa kan inni nama biraarraa arguu qabu yookiin ammoo nama biraa keessatti kan argamuu qabudha inni kunis waa sadiin ta'a inni kun maalinni almu'aazara mu'aazara jechuun jabeessuu kabajuu ulfisuu ulfaachisuu ani ulfeeffachuu jechuudha inni kun jaahii ofiitiin nama sana gargaaru akkasumas gaafa rakkoon argame rakkoo sana furuuf nama gargaaru ni lammataa laaffisuu dogoggora argame laaffisanii irra darbuu fi waan haqanni jalaa balleessi ammoo musaamaha yookiin dhiifama gochuutu isa kana inni biraan itti arjoomuu ta'ee fudhatama itti arjoomuun ammoo itti arjoomuu yeroo jedhamu tolattoluu namicha kanaatti tola oolanii argamuu jechuudha inni kun shartii muru'aan keessatti barbaachisudha ofii isaatirraa arguu kan qabu qaba nama biraatiif kan gochuu qabu qaba jechuudha gabaabaadhumatti eegaa ammas tuqnee booda sadarkaalee itti qoqqoodamu saditu jira jedha ibnul qayyim rahimahullah inni jalqabaa nam tokko muru'aa kan inni eeggachuu qabu namummaan isaa kan inni itti mul'achuu qabu mataa ofiitii wajjin ofii wajjin muru'aa eeggachuu jechuun hiya an yuhammilaha قصرا على ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين نمتك لبو ساكنة وإسيكا سودا لبو فيكن وان إسي بريتشو وان إسي تريس الرادي سودا ليصير لها ملكة في العلانية ملتي يعني أكا ملكة سيد أفتو يوكي موتي سيد أفتو جتشون كوني أكا إسين قل قلوفتي أرقمتوف فمن أراد شيئا في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته وانتي نمتوكو يود أسكات يروكو بآجر وانتي يتوكو جتشو يادي يرو يعني بودا وانتسون إسا فرأتي بها مال الرد إفتي إسا فرأتي بها كان جتشون إسا موها يروني در رجل waan dhoskee hojjetu ifa baasee hojjechuun isaan hafuu jechuudha kanaaf isa kana ofirraa eeggachuu qaba fakkeenyaaf fala yakshif awratahu fil khalwa qaama isaa qullaan godhi yeroo kophaa jiru wala yatajasha bi sawtin muz'ij sagalee nama jibbisiisuun hin deeffatin isaa danda'amnaan yoo ittisuu danda'a ta'e jechuudha akkasumas yeroo dhufu sagalee isaa kaaseen jedhin wanta yoo nama biratti godhe isa gaddisiisu kana hin godhin kophaatti waan akkasii gochuu barsiifateera taanaan ifa baha
kanaafu muru'ana michi kun ofii wajjin eeggachuu qabuti sakarata jechuudha wabil jumla fala yaf'al khaliyan ma yastahi min fi'lihi fil mala gabaabadhumat waan nama biratti yeroo hojjetu saalfatu yeroo kophaa jiru sakkan hojjenne kanatu muru'aa isaa jedhama waan shari'aadhaan hayyamame yoo ta'e malee jechuudha kaadha manaa wajjin jiraachuu abbaa manaa wajjin jiraachuu jechaadha inni kun ammoo egaan gaafa ofii wajjin muru'aa eeggachuu jedhamu sakan muru'aa nama biraati sadarkaan lammaffaansaa ummataa wajjiniin namoota kanaa wajjiniin muru'aa eeggachuu inni kun naamusaan hayaadhaan amala bareedaan isaanii wajjin jiraachuudha kana jechuun waan jara jibbisiisu jaratti agarsiisu وهو لا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه عفوا namni kun waan jara sanarraa arguu jibbu tokko namatti agarsiisu وليتخذ الناس مراءة لنفسه واني nama kana akka daawutiitti fayyadamuuti sarra jiraata waan namarraa yeroo argu isa jibbisiisu isa gaddisiisu dubbiisaa ta'u hojiisaa ta'u amalasaa ta'u inni sun waan inni namatti raawwachuu hin qabneedha akkasuma wanta isaanirraa jaallatu ofii isaatii isaanirratti isaaniif gochuu qabanni kun ummataa wajjin waan godhamudha وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه نمني إلى الشكنا قبو نما وجن جراته هندر فايدة أرغته فكينياف نما أمل بدا وجيو جراتس وان غاري الرابرات نما أمل غاري قبو وجيو جراتس وان غاري الرابرات نمني كن أكمت يو جرامي نمني أمل بدا قبو توكو يو إسا وجن جراته نما كان الراكن النبراتو وان بدات إسانا كان الرا أرجو هنوجتو نجبسي سوان تيف نموت غاري وجي يرو جراتو أمو سلا وان غاري إسانا الرا أرجمتو جروان تيف سكان إسانا الرا قبتا جتشونا كن سينا أجايبا غرا غرا قبا كان لالشسي صدركان سدفانسا المروءة مع الحق سبحانه ربي وجنين نمما في إيجتشو ربي وجن يعني كلتي ربي جتشو إنكم إجا بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان فإنه قد اشتراها منك نمنكن ربي ساوجنين نمما سائقة جتشون أك ربين إسا إلالو أفرت بيكي سالفتشون waanan hojjedhu hundumaa rabbiin ni argani beeka jechuudha mudaa ofirraa qabu sirreeffachuudha hamma danda'een sababiinsaa rabbiin waan nu hojjennu waan itti jiraannu kana nurraa bitee jira gaafa nu kennu aqlii guutuu yaada gaarii iimaana irratti yookiin ammoo islaamna irratti nu uumeetu nu kaa'ee jira ganaa jannata nu kenne jireenya keenya kana nurraa fudhata kanaafu waan guutuu namaa kenne kafaltii gaariitu kafalamuu ta'a waan ta'eef kafaltii gaarii argachuuf qabe qodaa hir'uu ta'e qodaa mudaa qabu kennanii kafaltii gaariin fudhatanii waan ta'eef sirriitti rabbii isaa saalfatee jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenya muraasa kaasuun mura'aan akkam ta'a waan jedhamu ilaaluun barnoota keenya xumurraa tokkoffaan an yakuuna dhaa anaatin wa tu'udatin nam tokko muru'aa qabaachuudhaaf asirratti argama namni kun nama suuta jedhu nama jarjartii dhiisu ta'uu isaati nama kanarraa sochiin garaagaraa mul'atu yookiin kanneen akka jeeqamuu millannaa baay'isuu karaa irratti kanneen kun nama kanarraa mul'achuu hin qabu gaafa mura'aa qabu namni intasgabbaa bifa kanaan jechuudha intasgabbaa kun adaba namni mura'aa qaburraa argamudha ni lammaffaa أن يكون متئدا في كلامه يرو دبتوس هنعرفة سوتا جريتي كان إني دبتو دبي ساتوكو توكون الدباسيتي كان نمت دبتو جتشون إبسسا إبسا غاريتا جتشوتا ببريدا فيدم جتشوتا كيسا فلاتيتي كان إني دبتو كن إدو كانت الأمر أنما كمولتو نمني كن غافة دلنسون اتهاماتو ستأي غافة باقي غمدو أفتو أچو هندت لبو akkasumas
giddu galeessummaan jiraata kophaattis ta'ee namaa waliin yookiin yeroo gammachuus ta'ee yeroo gaddaa namni kun bifa ittizaana qabu madaala qabuun jiraata gammachuun isa fudhatee hin badu aariinis isa fudhatee hin badu kun muru'aa qabaachuu isaa agarsiisa inni biraa namni kun nama iftoomina qabu ta'uu isaati sobee waan hin jirre fakkeessee dubbachuu mujaamalaa nifaaqa amala akkasii kana munaafiqummaa osoo hin taane ibseetuma waan haqiiqaa jiru dubbataa jechuudha kun muru'aa inni qaburraa agarsiisa gaafa aangoo argatus aangoon isaa kun isa fudhatee daangaa san dabarsu kana jechuun waan tokko raawwachuuf gaafa haalli isaa mijeessu kanan ta'uu jechuudha inni jahaffaan ألا يفعل في الخفاء ما لو ظهر للناس لعدوه من سقطاته والمآخذ عليه وان كوباتي يو هجت يعني وايو نما برات هجت نمنكن نما إيراد نما سلبات نما بدأ جدأمو سجتشي سيسو توكو كوباتي نجتو نمني تربفا أن يتجنب القبائح لقبحها وان فكتاته يتوكو سبب وانتج فكتاته الرافقاتشو ساتي الرافقاتشو ساس كوباتس نما براتس إني بران أن يلاقي الناس بطلاقة وجه فولا إفان نمت دفول الرب نسا غاري دبتشو نمت دفول أفجنكم ملت إني كن muru'aasaatu namummaasaatu iddoo kanatti calanqisaa jechuudha inni biraa an yakuuna bakhiilan biwaqtihi yeroo isaatti dogoomu yeroo isaa tolatti dabarsuu dhabuun muru'aa qabaachuu nama kanaati akkasumas arraba isaadhaa dubbii badaarraa maqaa namaa dubbachuu dubbii badaa dubbachuutti dogoomuudha inni biraan iltiqaaxu macaayibihim yaani mudaa isaanii walitti qabuurraa maqaa isaanii balleessee dubbachuurraa of eeguutu muru'aan isaa bakka itti calanqisu ta'a jechuudha. Of hin cinqu keessummeessuu irratti hojii hojjetamu irratti kan of hin cinqu namni kun an yuxsina al-isghaa'a liman yuhaddithuhu namummaa qaba yoo jedhamu namni nama isatti dubbatu tokkoof ofitti kenneeti waan inni dubbatu dhaggeeffata kun namummaa isaa agarsiisa. dhaggeeffachuu dhiisuun cimina miti yookiin gaarummaa miti yookiin namummaa miti jechuudha an yahtamila dayqa al-aish an yatahammala dayqa al-aish rakkina jireenyaa baadhachuu waan jiru hundumaa rakkina isaa baasee odeeffachuurra baadhatee dhokfachuun bakka itti namummaan isaa mul'atu yeroo rakkoon isa mudate balaan baraasaa ta'u wanti kamiyyoo isa mudate waan jiru odeeffachuu dhiisee of keessatti liqimsee dhokfachuu inni kun namummaa isaa agarsiisa an yakuuna xaafizan limaa yu'tamanu calayhi min asraarin wa umuurin laa yanbagii an tudhara liaxadin gayra saaxibihaa nam tokko waan itti amanatame amaanaa isatti kenname yookiin waan itti amanatame tokko eeguu iccitiisaa ta'u waan biraa abbaatti mul'isamuu qabutti malee mul'isuu dhiisuun namummaa nama sanaa agarsiisa an yuxadhira an yu'dhii shaksan maa nam tokko rakkisuurraa of eeguu kunirraa of eeguun muru'aa ta'aa jechuudha wantoonni maqaa namaa yookiin muru'aa namaa kana balleessan yaani kharman yaani waan muru'aa namaa balleessu jedhamee kan beekamutu jira inni jalqabaa qalbii dhabuutu muru'aa namaa balleessa maraatuun muru'aan qabu aslan yaani namni qalbii hin qabne daa'imni wanti kun hin jiru inni biraa diiniin namaa gaafa hir'atu muru'aan qabu namni diiniin isaa hir'uu taanaan faasiqa ta'a namni kun diiniin isaa hir'ateera san booda muru'aan isaa jalaa bada sadaffaa gaafa hayaa dhabu saalfii dhabnaan namni muru'aan qabu namummaan qabu jechuudha wantoonni muru'aa namaa balleessanu qoqqoodama qabu akka yumkinu أن نقسم خوارم المروءة إلى نوعين الأول خوارم للمروءة بحسب الشرع كشريعة ومروءة ما بلسو أكسم سكا بيك عادات يمكن وانت نما برت بيك ما جرت وان مروءة ما بلسو تجرى
وانتوني فأما الأولى فلا تعتبر لا تتغير شريان وانسر إسلاما كيست إلى عالمنا إلى الشريعات كان مرآنا ما بلس تجرى إني كن نججر يوم يود أبتها يرو كميو وانت حرامتي حرامتي ايتي ويويم سي اسمه تويما كانان الا وانت براد وانت دوفنجرو نمني ilaalcha shari'aatiin mura'aan saabade fakkeenyaaf jedhanii akka fakkeenyaatti kaasu nam tokko hadiisa dubbate yookiin hadiisa barsiisee qabeenyatti fudhachuu yookiin farankaatti fudhatee hadiisa barsiisuu yani hadiisa nama faziisanii farankaatti fudhachuu warri haraama jedhu jira jedhanii akka fakkeenyaatti fudhatu sakana kanamma yoo waan kana godhe mura'aan saadha hir'ateera yookiin jalaa badeera jedhameeti ilaalamaa jedhu namni kun mura'aan saa jalaa badeera taanaan in deebi'u lammata takka mura'aan saabannaan deebi'een ijaaramu jedhaniiti dubbatu gama biraa kan mura'aa namaa balleessu waan aadaadhaan beekamee jiru keessatti isa kana ulamoonni yeroodhaa yerootti jijjiiramuu danda'a bakkaa bakkatti waan ta'eef inni kun haala jiru sanarratti hundaa'a jedhaniiti kan laalan شروط الأفعال حتى تكون خارمة للمروءة وجوان مروءانا ما بلسا إلى الجسي إن جلقبا أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال المحرمة وأنتو تربين حرام قول اتديمون أتما يروتو كوفتا إنكم مروءانا ما بلسا مكروها وأنت اتديمون وكي مكروها هجتون وانجب ما تأي إنكم مو يودد دبي هجتا ميدا badii xixiqqaa hojjechuun yoo ibaadaarra irra caala badii xixiqqaatu baay'ate ta'e mubaahatii keessa seenee inni kun ammoo mubaahatiin sireensaa hayyamamaadha rakkoon qabu ture walaakin namni kun gaafa turtii irratti godhu muru'aa isaa balleessa akkanatti ilaalamaa jedhu al-idmaanu aw al-israaru aw al-ghalaba خوارم المروءة من المحرمات لا يشترط فيها الإدمان وانت حرامته هجتشون أكا مرآنا ما بلسو اتددبئو متي تددبئو تنتين تقاو جنان مرآنا وسلام بدا جنو إني اتيانو صغائر بدي تتكاته وانفكتاته يوجت إني كوني سكاسوما رزائل المباحات نمو إدمانا ومباحات تأتي وقروا نمتين تطل يرو تاون يكون يرو هندما وجدشودان مرآن نما كنا بداجر إيقان قبابا نمتي وانتي مرآن ما بلسو وان حرامتي هجتشو مرآن ما نمما نما بلسا وان مكروهات تأي اتدد بياني هجتشون مرآن ما بلسا ومباحة تأتوك يرو وان براف كيستي قبطو مباح جچو وان حراما تاني وان يعني قديسا تاي كان جرو جچو وان مباح تاي يو حجت نمني وان سنة يرو حجتو تبذيرت يوكين اساسسو تيجيس يوتي يوكين سنة حجتو نما كان برامي دا يوتي إني كن مرآن مكانا بلسا جچو وانتوني عمل مرآ هورچو رت نما غرغارن yaada guddaa qabaachuudha namoota gaggaarii mura'aa qabaniin wal dorgommii taasisuudha nafsiin namaa kabaja kan qabdu ta'uudha siluma qabeenya halaala ta'eef qulqulluu ta'e qabaachuudha akkasumas nama wajjin jiraatan haadha manaa diinii qabdu qabaachuu fi isheenis fuggisoon isaa sirriidha isheenis abbaa manaa gaarii ta'e qabaachuun mura'aa horachuuf nama gargaara isa kanatu akka namni mura'aa horatu nama godha nama mura'aa qabu waliin jiraachuun warra sufahaa amala badaa qaburraa fagaachuun isa kana nama fayyadaa jechuudha darsiin kun darsii muhimmii ta'ee akka guddisaatti nama guddisudha karaa gaarii irratti nama gargaarudha mura'aan baay'ee waan namatti hir'atee nama rakkisaa jiru waan ta'eef hedduu xiyyeeffannootti kennanii hubachuun barbaachisaa ta'a درسي التانون هنقا والاتدامنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد